Daabboon miti sana normaal bareeddudha. An dhugumaan isin hin jaalladha. Wallahi bareedu. Daabboon si. Akka rabbiitu bannaami. Hedduu bareedu. Mixiyyoon ni boonsiti malee meeshaan isaan hin arrabsitu. Wallahi xiqqishoodhe. Dhugumatti mixiyyoon tuni. Wallahi agartee yaaduu. Ani yoo bishaan illee taateen jeegiriin dura argu. An dhagee boo namoota qabaddu baguu jedhan haa ta'u. Ani yoo bishaan illee taateen jeeraan. O duggaan haftee bishaan hin anjaa. Khalaas maqaan hin balleessitu maqaan hin arrabsitu. Tuni tana gaati baga dhufteen jeen. Maaliif daabboon daabboo xiqqoodha. Ibsaa ergaatee saasooteen illee naasoo warra rabbi jira. Haasa isaa. Haasaa kaatee galee yeroo jaa. Wallahi. Awwa dhiisaan haasoo yaa walitaan nama kaan eeggadha. Laal anama miyyoo tana na fuudhaan hin fuudha. Asumaan kanaa godha osoo sirraa gadi hin buun. Miyyoo tana. Wallahi yoo silaa gama kiyyaan taate kunoo ibsaa sadeenis si taqabbali nara taqabbalu bismillaahi rahmaani rahiim ibsaa nara sirri taqabbali nara taqabbalu ibsaa si taqabbali nara taqabbalu ibsaa si taqabbali nara taqabbalu ibsaa si taqabbali nara taqabbalu akkasumaan migaay wallahi fudhu. Hiriyaa yaalaa jira hiriyaa Ani miyyoo tana fuudhu deemu miyyoo tana jaalaltii irraa na qabde. Way. Ati deeyte kara chudii amta siin beeka. Bara sumarra ni kana gootanii injeessan booda naga yoolaa dhufa Nadageessada amma dubbii qoplaa hin godhatinaadha. Namni takkatti lamada ta'u harrummaadha jettee Oromoon siyyuu lama kamaksaan si godha waan taateef inni kana ittiin qaanfadhu takkatee lamada deebi'an ta'u abbaa fadhaa salamiin jaammadha. Akkasi. Abshir maatii jaaruu maatii. Ati mata kun keessummeessin gara amma nama hedduu foolos godhee dhufa namni kalaas gara laafeetti arjaatee eenyas hin jedha. Hin ayyamin tokko hin ayyamin. Didi. Didi jala. Maalis la tapata teessi. Jara keenya asumaanuu garatooma obboleettiin teenya geemni siitiillee dhiyaatee jira baatii sana guyyaa sadaffaa qabdi. Obboleettiin teenya haayilii siitiillee bee jira warra sharee siree yaadu deemulee sharee isaanii milkooyinee fi. Fuudhanii jaartii maqaa balleessan uummanni kun uummata zuulii. Mee amma narraa muut godhatanii naaf michuu sana tarata waliin ni dhiiftanii. Haasa itti deemu. Eshi hayyee. Warri nuti sana mijoota yeroo takka. Beekaatiin jee lubbu maqaan keenyoti normaalli. Ooseedha. Mutu kaafadha. Maqaan kiyya kanuma itti na yaamaa jiran kana fakkaatti. Obseedha. Ishi mucaan san maqaan isaa eenyu maqaan isaa normaala maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaa. Maqaan isaa Anasee jedhama. Anasee eenyuti? Anasee Maamabbayaan. Anasee Maamabbayaan. Eessa jiraata? Ani gaafa naaf hin hojjaa sona sana oomaan jiraata. Garuu ammaan tana yaman jiran fakkaatti. Okay. Baadiyyaa meeqa dura? Oomaan jiraata. Mootummaa Ramada. Muut godhadhu caala. Mootummaa Ramada oomaan jiraannaa nukkanna. Muut godhadhu maatii godhu dhiisi. Dubartii kana godhee Suudi Arabiyaan jiru oomaan kana keessa wallaahi laazim shurxaa waliin binna. Bari yaman jedhette amma yamanitti deebi'ette. Ji'a meeqa dura inni wajjin haasawitanii viidiyoo kana wajjin haasawuun ji'a meeqa dura? Naaf inni amata takkaa baate sadii hojjetan. Eega wal dhiiftan hoo eega wal dhiiftan. Eega wal dhiifne baate sadii fi waan itti aanu godhu. Baate sadii hee okay yaman jiraa jechuun imma maal kanni siin jee amma eegas viidiyoo kanarratti maal kafalli siin jedhe waan si doorsisee. Inni moo yaanii ni beektaa? Bakka yaanii maallaqa na erginaan jee hayi beekaya maallaqa leessin ergu jee didee ture. Indagana warra isaanii natti ergee bakka warri isaaniidha. Isirraa maallaqa fuudhi yaanii ni kaanaa godhaadha jee warra isaanii dhaqaadha. Amma lakkoofsa warra isaanii qabdaati. Yaanii qaba. Warra isaati inni. Inni warra yaatu na fakkaatti. Yaatu goluu beekna. Yaatuun tun eessa? Itoophiyaa Ani beeku karaa goluu kana himataa maalitti hin beekatan? Walumaa galatti ijoollee gandaati ijoollee gandaati isa laatiin dadari goluun tun akka yaatu warra dadari kaa'oo yaatu warra dadari dadari. Ijoollee gandaati jedhu lamaan. Lachuu warra dadari isin lachuu warra dadari. Naaf ibsaa godinni keenya arsiidha ayyee itti uffate. Dadari yaatuudha. Okay dadari yaatuudha jechuudha. Tole ayyee.
isin hundinuu maatii biyyaati jechuu biyyatti walli beektan jechuu ganda walii gisee dhageessan fagaattullee walli beektan jechuu biyyatti. Waliin beena naaf jennaan. Facebook mara albada malee. Maatiin teessan sila ammatti himtee akkana ittiin waliin beekanii waliin dhaquu hin danda'anii. Laani garuu hin beeku ani warri keenya wallaalan garuu. Okay. Akka mucaan kun seeraan si gaafatamu ni feeta moo hin feetoti? Ani immoo tolchee moosila. Ni feeta? Tolchee kada. Wallahi gara gubee. Okay. Warra isaaniitii fi warra isaanii lakkoofsa nuuni kan nitaa amma warra isaanii lakkoofsa nuuni kan nitaa? Si kana rakkoon qabu. Eshi. Himinatti. Sanuu sammuu keessaan qabudha. Keessaanis erga. Miseenjera abdii harargee keessa gasseeniiti. Abdii harargee miseenjera sattichi ergi. Arammoo miseenjeraan abdii harargee anaa dabarsu. Ammumaan saayii tanatti itti bilbilee miciyyoo teessan war mucaan keessan waan akkana irra raawwate jeeni ammuma itti himee asumarra fide ammuma sagalee asirra dhageessisa. Inni as jala jiraatu mala maqaan isaa eenyu qabatee dhageeffadhu. Mucaan jaalisa. Mucaan. Warri si beekamoo si hin beeku bareeddu. Warri si beekamoo si hin beeku. Warri isaanii na beekan garuu. Ija nan beekan malee jawaara na dubbisaala. Lakkoofsa ergi ammatti dawwalleeti ilmi keessan ilmoo namaa miciyyoo gaafatti isin kaa godhaa jaansanii qaama qullaa safuu cabsee miidiyaa irratti gallaqiftee miciyyoo namaa ifachiisu jirti jennaan gumaan isin irra jennaan yoo nuti warra isaanii seeratti hin dhiyeessin ni garta as teenye dubartii takka gaafa wal jaalatanii wanti ni dhiisan dhiirti ni dhiifti. Hello, obsa meera takka akkasumatti. Hello. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Nagaa. Fayyaa alhamdulillah. Anase? Oya. Akkam nagaa jirta? Idi haa taatu yoo kanaaf heeruma dhabe haadha deemna gabbaasin jiru. Yaani harkaatatti godhee bu'ee hin karanne deemna albaasin jirati illee nama dhaabdee jeeta isaa fudhattee arge. Akkasi. Okay. Hai. Amma bakka maallaqaas keetiinis si fuudha. Maallaqaas keetiinis si fuudha. Akkasitti na hayyamii akkasumallee si fuudhuu jee achi booda eega maallaqaas didde waan kanaa si dorsisuu eegaleere. Na dorsisuu eegale yaani nama kanaaf jee bu'ee si kadhatu miti deemna albaasin jirre irraan dalagani. Sabaasni irra wanni kun dhufuu dandeessi. Kuma jabaata yaa jira nama qaama namaa kana mara jiru nu waraabbatee maallaqa namaa ergi jaayaa jira. Jara keenya akkam jirtu? Assalamu alaikum. Billoo waalaikum salaam. Jaalibsa akkamii wayyoote? Awa fayyaa alhamdulillah amma nola. Okay, mashallah. Anka jiru ijoollee teenya gaafa balaan takka dhufte nama keenya akka inni tasgabbaa'ee kufaatii san jalaa bahu taasisuun dirqama ta'a. Mjiyyoo atillee nama booda feegi wanni kana hunda fiichara kee balleessu jiru. Wanni takka barnoota namaa taatee barnoota naa taatee dagadhee taa'u jira waan kana isin aareetti deebisanii yaanii ofu jira malee. Okay. Homaa miti nyaattee dhuyidoo gadii numa qaba. Itti yaadin. Bari Maamadoon barri fi godhee nama gosa mana namni akka lafaa fi godhu hin jiru waan kana siif kala. Ifi haram godhan. Mee. Orma dhufte. Sabbonaati dubbii kana keessa noofatiin kaadayyeef warri miidiyaa nama waraabessu fi. Waan fi dalagan nama daleessa mana namni akka lafaa fi dalagu jira. Ibsa wal waan kana sii naqamee jee ibsa wal dalagaatee. Maal jettamee sabboona? Ayyaanta argattan Halas taaziyaa taabburra taambulanii waan kana erga dubbanne haala isin taatalo feetan kolfaa bula gama kiyyaan galee jechuu barbaade isin bira walii gala gali xiqqoo tapha jirra amma taaziyaa daabbuutti hin jirru. Asmaanuu Abu Sala bishaan fayya. Taziyaan daawwatii taaziyaa taabburra amma gee ibsa wal akka amma irra bulanii bara hasa kana kan wagga gabaabsan jaalisa akkami Qoqa sabboona waan akka keessaa Wayin isinii margeeffadha. Wayin isinii margeeffadha. Akkam inni gaa. Takkamuutii naa qabadha. Miciyyoon tun
mattee sagalee mucaa ammaati galgala kana waraabdee sun mucaan handhiyoo sitti maddisanii gisee sin naan jettuu yaadadhee moonoo michoota fidee bishaan irra guruppii godhee nono jaalibsaan faanni jiranii sabboonaan faanni jiranii caalaan nuuree faanni jiranii hoomaaniin faanni jiranii irra guruppii godhee achittis miciyyoon uqsum billaayee wanni sun bishaanee miti ana jette. Ana immoo eessattiin waan kana eegaa yaadadde booda jechuudha himannaa isin natti himattisan eegaa yaadadde booda. Wallahi anu akka tokkoon tattee bakka galgala kana dhuguma rabbii san dubbachuudhaaf teekina addaa keessan ture niin aareesi waa hedduu wal keessan harkaa maqate baatii sadii dura micoon tan dhuftee waan kana natti himattee mucaan kun akka viidiyoo tan irraa balleessi akka viidiyoo tan irraa waa hedduu naan jechaa turte asumaanu kun feekii miti waan akkasii ammaas maqaa isii tolchanii maqaa micoo tanaa xureessuudhaaf yookaan maqaa maarree tolchanii maqaa minaaminii waan akkas jaamusii miti kun dhuguma rabbii sanitti micoo tana biraa inninis viidiyoo qaba isinis viidiyoo biraa qabdi viidiyoon galgala kana deemaa jirtu sun michoota naati malee bishaaniitiin jechuun barbaada sumaanu kana caalaallee iddoo haasoo isinitti hin dheeressu carraa isiniifin kan eebada mala maalirratti waan kana dubbadde beektaa jaalibsa waan ati reefuun tana feekiidhaaf michoota tana fidanii maqaa bishaanii tolchuudhaaf waan akkanaa hojjetanii waan jiru sanirratti waan kana sii kaase sii gade ani gaafa isiin dhuftee natti himattu san dagadhee irraanfadheeti malee galgaluma kanaa silaa michoon tun galgalaan kanatti dawwaltu taate hoggasumaa yaadadhe jechuudha dubbii tana sii galee viidiyoo isii warri koomentii haa taphatu bashannana warri koomentii rakkoota akkallee hin qabu dhugaan jirtu kana jechuudha liqimsa isinii galee amma abdii itti galgala alaa mana Galatomi koi filaadha yaadachiiftee micaala wajji durreessa gaafatan jiran naga jedhin dadhabe malee walumaa gala viidiyoon tasaatee tasiitis walumaa nuna bira jiranii amma dura isiillee naa walteen naa hojjetaasootte tasaallee naas gadhiis jee biraa qotte Digiri anaafillee dabaltee obseeti micaala wallahi qabbana tanaan urkaan naan baate yaaqe bismillaahi us ibsaa wal dubbaddu akkasitti bishaan fakkeenyaaf bishaanii faa naannoo kuyyute malee gartee miciyyoon na bira jirtiin hin beeku obsee tana ganda isaaniitti walumaa gala naaf isiillee wal beeyna mucaalleen akka inni yaman jiruu fi gartee mucaan miyyoo yaamtu kun akka inni yaman jiru niin beeka nagalchaa jeetii isin kadhadhee isin dadhabe si galtee silaa dubbiin akkatti guddatti kan geessu hun biyyan keenya wal fakkaatu malee takkas jedhee bishaanii miti. Mana bishaanitti mooditaran qabu silaasiin galchaa mana bishaanitti mooditaran qabu dhagaye ammoo micoon tunaanis amma dura dhuftee natti himatteerti mucaan kun akka yaman jiruus ammaan dhagayen amma kun kasuutii jiru kabiraatiif hin taabee kan mucaa kana feesbuukniin amma dura mucaatti hin dubbise laa ittiin haasayeetiin jira mucaa kana feesbuukniin amma isatti hin dubbise maqaa miciyyoo tanaatiin jira dhiyoo tana baatii sadii dura jechuudha micoon tun dhuftee natti himattee akkanatti viidiyoo wal biraa qabna jechuuti viidiyoo tana akka balleessu viidiyoo san balleessi yeenii biraa qotti amma miciyyoon kisee galgala kana amma reefuun tanaan adda waltee bara namaa bishaanii fa'aa dubbisu jiru bishaanii laayifii cufenneen bishaaniin cuftee bishaaniin oomaanii fa'aa gurbiin gootee osoo miseen jedhan dubbachi jirru micoon adda walte yeroo adda waltee miccoo tana jalaa qabu achumaaniin isaanii irrattuu gurbii godhee miccoo bakka achumaanii yaadadhemmaas waan isiin amma dura natti himattisanii fi mucaan nama akkam akka ta'ee fi eessa akka jiruu fi waa'uma guutanaa guututti eegasii yaadadden namni waggaa miira keessa gade dhugaanii wanta waa hedduu irraanfadheetiin ture mannuma isiin amma dura isa natti himattisanuu akkasii hawaasa keenya dhugaan jirtu sana ibsaa wal silaa galgala kana si galcheera tureetii carrabaqeetii amma teera. Bal'aa galatoomi koi galatooma laal tokkoffaa abdii argee hedduu takka galatoomi dhugaa rabbii dubbachuu waan kana jala daleedee jirta dhugaa likki daleedde galatoomi maqaa obboleetiin jedhan gosoodha anama jedha kanas hin beeku gaafa amma kichuu faatu dhufee waan kana guruuppiidhaan viidiyoo kan natti erganii miyyoon kun uummata sira laalu tana afaan kana keessaan bishaan irraa muraa indee wanti kun akkam akkam karam deemu jira jedhee kaan gara keessa wallaahi lajim zuur rabbii rabbii kanan arga wanti kun akkam akkam jara keenya jedhee kaan afaan kana keessa kun irra deebi'ee ilaale viidiyichi an qaama si ilaale yoo bakka fuuluma si ilaala malee an qaama si dilees ilaale fuula si kana laaniitiin bishaan takka bishaan wal fakkaatan ilmi namaa kun ammas walakkaa bakka viidiyoo wal kaatee deemu takkatti isii ta'uu natti ta'uu diddee kun kichuun kana bakka sanitti immoo isii mitiin jedhee laa kichuu kana faadhaan yeroo sanis falmeetiin ture. Akka kanatti isii miti yeroo akka tajaajila galtoota ergas booda yeroo abdii argee gurupiin walee nadda walee viidiyoo biyyoo sanii hedduu gayyaasu akkas taddanu baate jechuudha. Soo kanaaf obboleettiin rabbii maqaa sirraa buusu namni keenya gaafa gartee waan akkanaa kana harkatan waan akkanaa kana dhagaani hedduu maqaa nama balleessuudhaaf deeman. Maaliif deeman beektanii amma waan biyyoon tun geema qabduuf geema kana harka fashaleessu waa meeqa ilaalchoota garaagaraa jira. Soo kana mootiyyuu eenyu ka godhu ijoolluma teenya jechuudha. Maanda kana eegin eenyu ka ta'u hundi waliin beenu. So kanaaf waan akkanaadha guddadha kunoo yoo gitti ilaalu taate ijoollee lameen kun wal bira ilaala. Miyyoo san sirri ilaala
viidiyoo yoo xiqqaate harkatanii jirtan namni harkatanii so uno miyyoon tanaa jechuudha. Mee afaan kana keessa akkatti wal fakkaatan uumaan rabbii kun wallaahi lazii waan ajaa'ibaati. akkasi yani tanaawu wallahi dinqisiifachuun barbaada si galee mijiyyuma obsee tanaawu galgala kan akkasitti isiin nadda waltee daftee dubbisan anis hanga tokko jala deemee dhugaa rabbi eega waan san dhagee Allah galgala jalqaba bishaan ittiin dawwalee arra dhugumisan yoo michiyoo tana osoo hin dinqisiifatin bira dabrin hundi keessanuu dhugaa rabbi michoon tun nama dinqisiifatamuu qabu nama jabaadha nama jabeeffamuu qabu jabeessaa michoo obsee jaaniin tana bishaan galgala kana wallahi si dawwalee lubbuu ta'e sin dhiisoo yoo inni tun dhuguma sadeen si taate viidiyoon na bira geessee ritii maali jennaan tun ifiifuu kabboocheeroo sanoo ifiifuu miira biraa keessa galtee gizee immoo michoon tun nadda waltu michoon tun akka isin nama dura natti himattee jirtu feesbuukniin mucaa ittiin dubbise waan san natti hin ta'iniif haaree natti taatee na dhufte wanti amma gizee mucaan viidiyoo isii tanaa isii miti jee viidiyoo michoo tanaa abba lama mosadii natti erge lama mosadii afur akkana natti erge sanfuureetiin caalaa nuuree kanaan laale kun michoon isii miti jee caalaa nuuree naamanuu hin dandeenye yeroo sanuu deebi'ee immoo eegaa michoon nadda waltee michiyyoo fidee oomaanii fi nama kana kanarratti fidanii garee san keessa dubbisanii michoon isii miti ana jette namni hundi amane jechuudha. Asumaanuu nama jajjabeeffamuu qabu michoon tunis dhugaa rabbii namni dogoggora hin jiru abbaan fedhee hundi dogoggora sanirraa immoo deebi'anii dogoggora sanirraa beekanii waan takka irraa wanta jechuun suni nama hundaa dogoggora ati nama dinqisiifatamuu qabu nama jabaadhaa obsee jabaadhu sin jechuun barbaade dhugaa rabbii. Tanaa jecha mataa kee gadi hin qabin mataa kee ol qabadhu deem malee. Dhugaadha. Aboo. Biyyoota namni galateeffatamuu qabu. Asumaanuu naa galatoomaa kalaasaa yeroo qabu tekkanaati. Nama jabeeffamuu qabu jabaadhu. Wallaahi galatoomne dhugaa. Kan hin baqatin fitti amantiidhaan haqa bishaanee baasuu keessatti amantii wallaahi biyyoon nama dinqisiifatamuu qabu. An silaa ni hundi dhuftin seene liivirra wallahi ni dhuftin seene. Ni dhuftin seene caalaa nuuree galgala kan nadda waltee bara viidiyoon ana malee bishaanee miti naan jettee bara nadda waltee galgala kan amma dura natti himattee jirti asan nadda waltee bara abdiigaa wanni sun wanni galgala kana deemu jiru sun anaa bar bishaanee miti naan jettu bishaan jedhu. Ana manuun dadhabe gisee si Niyyoo miskiina bishaan irra xaliilaa tana fuudhaniiti waan tane godhan. Ummata qabriin osoo duniyaarra jirtu qabriin jahannam qotamtee fide ummata. Yeroo takka carraa naa kan naa tarta gadi badee maayikii qabadha. Sabboonaa naa dubbatu sabboonaa dubbatu sabboonaa. Mee bishaanii naa dubbatu. Niitoorkii xiyyaa amma dalagee tarta kan oobsaa jira xiyyaa. Yaa ni gubattee. Niitoorkii naqamuudha sagaleen teessan addanaa bahan jirtu. Ayyee dubbadhu. Maayikii qabadha. Duraan dursee hundi keessan hedduu galatooma ani dhugumatti quraana rabbi qara'ee akkasi fixuu baadhullee dhaggeeffadha quraana rabbiitiin hin qoosu cubbutti quraana qabadhee akkasitti hin kakadhu alhamdulillah ani qulqulluudha garuu namni gaafa qiyaamaa namni kamiyyuu qullaa kaafama gaafa qiyaamaa qofa viidiyooti gaafa qullaa kaafame agartan malee hanqa addunyaa tanarra jiru ani gurra haadha abbaa kiyyaa akkasuma obboleeyyan kiyyaa akka intala isaanii tokko na jaanii afoo keessa dubbatan hin barbaadu obboleetti tiyyaatillee gabbaatee narraa dubbatuuf guddaa galatoomi akkasuma isinillee galatoomaa warri maqaa na balleessitan immoo fuula rabbitti maqaa kiyyasan fuula rabbitti isin gaafadha hundi keessan guddaa galatooma anis sobatti akkasittiin kakannee rabbiin dhugaatiyya waan qulqulluu ta'eef dhugaa kiyya naa baasee hedduu galatooma. Tilleen galatoome obboleetti abdii argee tilleen galatoome tokko ani micayyoo abbuu viidiyoo sallaalu an viidiyoo obboleetti teefaan si malee si'uun seene si'uun fakkaatu viidiyoon beektaa laal beektaa micayyoon iyyaa fi funyaan kana keessaa waluma fakkaatan wayi rabbiin kun nama waluma uuma malee sii miti abshir uummata kiyyaadiin sii miti kuni geemii kee dhiyaate shira sirra kaa'u deema malee sii miti ati qulqulluu ta'e nyaati namata meeqaan si beekaa bishaan ta'e bishaan xaliilate malee jabaadhu. Sabboonaa dubbadhu abibii faradu dhiifama. Bishaane adeemaa dhaggeeffadhu bishaane wayin sitti ma ati mucayyoon obboleettiin teenya waan ofii qaalee galatoome maaliif jennaani obboleettiin ta'e guyyaa isiin geema qabdurratti rakkoo isii mudate tana yookaan shira isirratti deeme tana dhuftee adda baasuu keetti folaa hedduu ulfaadhu obboleettiin jechuun tana namni kun irra guddaan kufaatii namaa fedha irra guddaan bishaaneen akka qulqulluu taate agartanii bishaanee isaa mijoota na dinqisiifadha wallaahi mijoota nama jabaadha jabeessaa mijoota na dhageesse. Kanaaf bishaanee ati tokkoffaa irratti nama miidiyaati. Miidiyaan gammachuus ni qaba gaddaas ni qaba. Miidiyaa kanarratti eega miidiyaa fayyadamtees fixxamannaan dhageeffadhu laal dura fixxamani. Wanti quraanaa fi jinni si geessu hin jirtu habiibti.
Fitta amanamummaa qabda, konfidensii qabda, ati nama miidiyaati. Girrisaan amata meeqa miidiyaa kanarraa waan itti jiru nu beektu nuti girrisa miidiyaa irratti jechuudha. Ajandaa kafeene lafaa fuune kafeene ol kaafne. Kanaafi Abiyyi Diyya ati intala Oromoo guutuuti. Intala gandaatii miti, intala gosaatii miti, intala kutaatii miti. Intala gardee akhlaaqa rabbiitii fi miidiyaa irratti jechuudha. Akka dhalaa gariitti wanta laatti hin taane naamusa keetiin Oromoon kutaa 11 si jaalata Abiyyi. Si galtee? Kanaafi mataa kee ol qabadhu deemu. Haalaa fi amala kee bareedina kee uumaa rabbiin itti si uumetu sharafa qabu. Si galtee? Osoo bishaaneen akkas taatee jiraattee jechaa oolanii inumaa asirraa asaanaa oolanii namni dhaga'u hin jiru. Namni fudhatullee hin jiru. Yeroo ammaa yeroo dhaloonni dammaqee jira. Dhageeffadhu. Ajandaa. Neetwoorkiin mana qabayaa. Beekanuu miti isa kami. Isaa miti. Kamii beekamtu dhugaadha. Dhuga jira haasama kiyyaraa ni beeka uummanni. Kanaafi wanti takka tasi dhagamaan jirtu geema qabdaa asumaanuu geema siitirraa hin hafina. Uummanni Oromoo kutaa 11 intalti tun intala gandaatii intala kabajaa intala Oromoo hundaati nama safuu qabu hundi keessan bishaanee tanumaa jechuu barbaada bishaanee xiyyaa ajandaa kee kanuma geema keetitti oofadhu malee mataaf zawuza fi gootee gartee ajandaa tiiktookanaa fi dilase keerii fi godhini jechuun barbaada. Waan ofii qaali ati immoo hedduu galatoomii gurbaan akkatti godhe saniif waa jira miciyyoon haati viidiyoo isii kana malee anaa miti wal fakkaannaa akkasiin Carraanoo kana beekta dhiifamaa duraan dursee beektaa fiitiyoon dura beektaa asuma gassee kiyya banannee teenyoo inni dhufe nuti akka itti yaadne nuti egaa dura isiidha jenneen dhufanii nutti manan ammoo akka isii tanaas taachii bakka ani waan kanarraas akka isiin eeginiif hedduu takkan gaddee numaa bakka ol seenee dubbatu mee ajantu moo'ii tokko uummatee haasa'u jiru kana ol seenanii nutti dhufan. Achumarraa gastii gashametti godhee ta'u bakka keessaan deemnee bakka gisanitti argaman dhugaa nutti fakkaatte bakka jarri kun olii gartanii hanga funyaaniitiif hanga afaanii kanaan wal fakkaataniimi. Kanaaf bakka nuti dhugaa nu fakkaate namni illee akka babal'isan illee nama masalaa waan sangaffii ta'uu beekta akka nama rabbiin bakka wallaahi akkaataa nuti nama sanatti kanannee bakka waan kanuu akka hin babal'annee beektan dhugaa seenee waa hedduu nama sanarratti waan ta'enne nuti nama isirratti illee shira xaxuufillee osoo hin taane nuti mataa keenyaafis. Kaniin akka kadhee booyuu kan akka naan jiru jechuun intala dhalaati shawwadamtee bishaanete rakkoon qabu nama hunda shawwadama. Nagaan kakate bishaaneti ajandaan keenya cufamee jira qoyime. Anis kakuun gaarii miti kakatiniin jedhanii kakatiniin fakkaateetiin kakatiniin jedhanii si galee. Sunis intala dhageeffadhu kichuu sunis intala Oromooti miciyyoota maaliif akkana godhan? Akkamitti kana godhe gurbaan isii kana godhe kunoo eessa jira hanga yoom dubartii Oromoo kana godhe gooti charargee hajaa amusani abbaan akkana nan jee maqaa kanas narra kaaye siimiti dhiisi nurraatan siimiti taa miciyyuu matanaan baana miciyyoo viidiyoo qabdan gurbaan isii kana godhe kunoo eessa jira maaliif akkana godhe nu himuu dandeessi. Baa kana tarkaanfii olaanaa Moo amma moo nagaa wali qabdan waan ofii nagaa wali qabdan moo nagaa walitti hin qabnu obsisiif hin ibsa keessee viidiyoo godhatu garuu naaf inni wal jaalannee bakka mataa takkaa fi baatii 3 wajji deemne ani yeroo sun keessatti biyya kana dhufee haaree osoo gale waan biyyaa kun qabdu bakka waa sanarratti naaf jennee wal barreeni wajjin jirra bakka ani isa dura dhiirota akka hin beeku siif gale bakka inni waan sana fiitee na goosise malee an akka lafaa kee hin goone siif gala. Ayyee. Innillee na biraa qaba anillee biraa qaba naaf inni takkaa fi takka noormaala ayyabanni feete yoo gabbaate ibittiin amantii qaba waan taateef waan na goonsu malee waan na aarsu miti. Takkaa fi takka. Takkaa fi takka innillee na bira qaba anillee bira qaba. Takkaa fi takka waan simii hin qabu jechuudha waan ajandaa isaati. Sabboona sadeen jaalladhu. Waan simii. Sabboona takkaa fi takka inni na biraa qabaanis biraan qaba jirseeti. Takkaa fi takka laal innillee na biraa qaba yoo dubbii kana ol kaasee gartee miti anillee isa gabbaasaa yoo inni na gabbaase akkas jechuu fadheetti.
malee waan biraa miti. Amma kana kama kan gunar kan sabona boda waan ofii tanatti ergite sana maal itti gaa eegani ti wal darbu gaani gurgurdani wala media hayyaati Maallaq. Ibsaati wala magalatti argitee jirta maal jeesii marree khalaas. Hai. Aku ke aman semua dia. Aku jual anak kena dinten di mana bro? Kafar jar nu babade Nah, isaatu sani mitir sabuna isaatu tiya fuudhee itti ergame khalaas illee tasa sagalee hundaa wajji qabeen itti ergame. Sani foraan qaanfadhu zeeti. Mana Kanaafuu kottu hundaa gabboo jiraash feek. Gara kana dia mau malu sih video yo. Laal inni kuni na dhageessadhu guyyaa. waan ofii sagalee hunda qabdi Biraa jira zeenna. Kau ifahami ni ibu. Maaficha keessa na dubbisa Angaafatani isii gaafii. Janaajjanee ture lisseeti. Faamishaa isaa lisseeti. Kalaasa akkasitti maallaqa na erginaan jee bakka maallaqa si ergu wanni feeti haa dhuftu nageettiin jee biloo godhe miseejara biraatiin na dhufe akka sababaan anjalaa didii irratti wanni kun ta'uu danda'a. Koi malah kena air kita na wal furan di sini malah kena air kita kerana mati asal orang furan duran tim furan kami. Lana lagi sadu wal phone nanjeeti obsire khasi fe masabona. Wal phone nanje warra isaanitti erge isirraa maallaqa fuudhaadha ni kan godhadhaa ijeen. Laa habiibii fi yoon akkasii hin dalagu warra isaanii hundinatti ergee ture sii galee. Baay'ee dubbadhu gaadhamni nama waraabaa. Warra isa dalare. Video banadhu mee? Video banadhu mee ati nama barumsa ummataaf taata. Ummataaf barumsa taata video banadhu. Haala geeffatu uummanni. Haye. Haaseka. Haye. Nanti yo beredu tan namni kamitti kas godhe wallahi. Kalaas egaa warra isaanii na dhageessadhu. Kalaas warra isaanii natti ergeeti abbaa isaatiin irraa fuudhaa maallaqa bakka